Iraan maaliif giddugala xiyyeeffannoo biyyoota badhaadhanii taate? Iraanonni maaliif bifa salphaan Ameerikaaf cabuu didani? Harka fuunee akkam jirtu nageenyi keenya bakkuma isin jirtanitti isin dhaqqabu jecha chaanaalii YouTube keenya subscribe gochuun eegalaa isiniin jenna. Biyyaarra Iraan jedhamtu kun osoo maqaa kana hin argatiin dura Pershiyaa jedhamtee waamamaa turte. Pershiyaanonni akka seenaan nutti himutti giddugala qaroominaa addunyaa keenyaa kanaati. Pershiyaanonni Empire Achaemenid jedhamuun kan bara 560 hanga 330 BC tureen sirna bulchiinsaa tokko jedhanii eegalani. Empire kunis nama Cyrus the Great jedhamuun kan hundaa'e yoo ta'u, bal'inni bulchiinsa isaas biyyoota Baalkaan irraa hanga giddugala Eeshiyaa darbees Masrii har'aa kana gahaa ture. Empire kanaan booda Empire Parthian jedhamuun bara 247 hanga 224 BC Pershiyaanota bulcheera. Empire kun immoo Empire Rome mootummaa addunyaa kanaa isa jabaa yeroo sanaa dandamachuun daandiiwwan daldalaa yeroo sanaa to'achuun babal'ifataa ture. Empire sadaffaa fi inni cimaan Pershiyaanotaa Saasaaniyaan Empire jedhama. Amantaan Pershiyaanotaa Zoroastrianism kan jedhamu yoo ta'u, qaroominni isaanii dandeettii ijaarsaa, aartii, barnoota, miilitarii fi barreeffamoota dabalatee wantoota hedduudha. Iraanonni ammaa fi Pershiyaanonni durii kun humnoota alaa hedduun weeraramaniiru. Yaalii weeraraa hedduus injifataniiru. Alexander the Great bara 330 BC'tti Empire Achaemenid Pershiyaa injifachuun Meqodooniyaa jala galchee ture. Babal'ina amantaa Musliimaan wal qabatee waraana bara 633 hanga 651 tureen waraanni Musliimotaa Empire Saasaaniyaan injifachuun bara mootummichaa xumurani. Bara kanaa boodas Iraanii fi naannawa ishee keessatti amantaan Islaamaa akka babal'ate seenaan hima. Bara 1219 hanga 1258tti immoo balaan Mongolootaa Pershiyaanota qaqqabe. Mongoloonni Gangis Khan jalatti hoogganamaa bulchiinsa Pershiyaa hedduu keessa galuun diigumsaa fi dhumaatii hedduu hordofsiisuu seenaan ni yaadata. Booda keessas yeroo waraana addunyaa lammaffaatti humni UK fi Sooviyeet waloon ta'uun maqaa Angiloo Sooviyeet jedhuun Iraan weerarani. Weerarri warra kanaa immoo kanneen darban irraa adda ture. Warri kun immoo kan irratti xiyyeeffatan qabeenya biyyattii irratti ture. Kunis dhiheessii boba'aa biyyattii fi sarara alergii biyyattii to'atani. Weerarri kunis kan gaggeeffamaa ture mootii biyyattii yeroo sanaa Reezaa Shaah Ugguruun hanga waraanni addunyaa lammaffaan xumuramutti ture. Haa ta'u malee Pershiyaanonni seenaa keessatti qaamota alaa isaan weeraruu dhufan hedduu ofirraa faccisaniiru. Mootummaa durii hedduu humna qaba jedhamuun kan seenaan nutti himu Empire Roomaa waliin yeroo garaa garaatti waraana gaggeessaniin osoo biyyi isaanii dabarsanii hin kennin bilisummaa isaanii tursiisani. Gama biraan Biizaantaayinotaa wajjinis yeroo garaa garaatti waraana gaggeessuun injifattee bilisummaa ishee kabachiifataa turte. Akkasumas Empire Ottoman wajjinis yeroo garaa garaatti waraana jajjabaa gaggeessuun walii isaanii injifataa turani. Ta'us xumurarra Iraan bilisummaa isheen hafte. Iraan durirraa kaasuun humnoonni hedduun gabroonfachuu fi to'achuuf yaalaa turani. Garii isaaniif kan milkaa'e ta'us xumurarra injifatamaniituma bahani. Portugaal bara 1507tti humna Alfaansoo de Alpaaqoo jedhamuun hoogganamaa ulaa Hormuuz to'attee turte. Portugaalonni ulaa Hormuuzii fi naannawa sana qofan bara 1515 hanga 1622 xiqqoodhuma to'atanii kan turan ta'us buufataalee Pershiyaanotaa fi biyyattii guutuu garuu to'achuu hin dandeenye. Bara 1622tti gootni Iraan tokko ka'uun weerartoota Portugaal ari'uuf murteesse. Ta'us yeroo sanatti meeshaa waraanaa fi humna galaanaa humnoota Portugaal kana jala dhaabbachuu danda'u hin qabu ture. Namni kunis Abbas First of Persian of the Safavid Empire kan ta'e yoo ta'u, gargaarsa humna galaanaa kaampaanii English East Indian jedhamu irraa argachuun humnoota weerartoota Portugaal dachii Pershiyaanotaa irraa sarara galaana Hormuuz irraa ari'e. Dachiin Iraan kunis har'as giddugala fedhii biyyoota gurguddoo fi humnoota alaa hedduu ta'uun itti fufteetti. Iraan hanga bara 1979tti mootolee gonfoo dabareen wal darbaa dhufaniin kan bulaa turte yoo ta'u, warraaqsa uummataa bara 1979tti dhooheen humni Rippaabilika Islaamaa Iraan bulchiinsa mootummaa gonfoo Shaah kuffisuun gara aangootti dhufe. Bulchiinsa mootummaa gonfoo Shaah kan Muhammad Reezaa Pahlaviin hoogganamuu fi michuu Ameerikaa akkasumas warroota dhihaa ture jedhama. Maarree humnoonni warraaqsa Islaamaa Iraan ammaa kunis yeroo sanatti qaawwi isaan argatan inni guddaanis kana ture. Mootummaan Shaah ergamaa US fi qabeenya biyyattii biyyoota dhihaa dhaalchisuun uummata biyyattii rakkoof saaxilaara kan jedhuun deeggarsa uummataa argachuun mootummicha garagalchani. Erga mootummaan Shaah kufee fi hoogganaan isaa biyyaa baqatee booda Ruhollah Khameneiin kan mootummaa Shaahan bara 1964tti hidhamee achiis akka baqatu godhamee ture. Firaans bakka baqarra ture biyyatti deebi'uun hoogganaa warraaqsichaa ta'e. Iraan battaluma Rippaabilika Islaamaa ta'uu ishee hin labsine turte. Humni
warraaqsa Islaamaa erga warraaqsa uummataa bara 1979tiin gara aangootti dhufee booda Eepiriil 1 bara 1979tti riifarandamii uummataa gaggeessuun ifatti Iraan Riippaabilika Islaamaa akka taate labse. Erga mootummaan Ameerikaa fi biyyoota dhihaatiin hoogganamuu fi inumaatu Iraanota hedduun ergamaa biyyoota dhihaa jedhamee waamamu shaakuu kufeen booda aangoo kan qabate Riippaabilikni Islaamaa Iraan erga bara 1979 aangootti dhufeerraa kaasee Ameerikaa fi biyyoota dhihaa wajjin ijaaf adaamii ta'e. Diinummaan biyyoota dhihaa kan bara hoogganaa fi hundeessaa Riippaabilika Islaamaa Iraan Ruhollah Khameneiin eegale bara 1989tti inni du'aan darbus hoogganaa isatti aanee dhufe Ali Khameneiin jabaatee itti fufe. Hoogganaan Iraan haleellaa qilleensaa Iraanii fi Israa'el waloon gaggeessaniin Febraarii 28 2026 ajjeefame Khameneiin Iraaniin naannichatti sodaatamtuu akka godhetu himama. Khameneiin osoo gara aangootti hin dhufin yeroo waraana Iraanii fi Iraaq kan bara 1980 hanga 1988 keessatti sadarkaa garaa garaatti tajaajileera. Egaan yeroo hunda kan gaafii ta'u Iraan maaliif giddugala xiyyeeffannoo taate kan jedhudha. Iraan akka dursinee kaasuuf yaallatte durirraa eegaluun giddugala fedhii biyyootaa fi qaamota alaa hedduuti. Sababiin biyyattiin giddugala wal morkii fi xiyyeeffannoo biyyootaa taateefis inni jalqabaa qabeenya ishiiti. Iraan biyyoota kuufama boba'aa uumamaan badhaadhan keessaa ishee tokkoo fi inumaatu addunyaa irraa Veenzuweelaatti aanuun sadarkaa lammaffaadha. Qabeenyi uumaan ishee badhaase kun akka xiyyeeffannoo biyyoota addunyaa taatu ishee taasiseera. Inni kan biraan immoo bakka argama isheeti. Bakki argama Iraan bakka furtuu diinagdee addunyaa kanaati. Sararri ulaa galaanaa daddabarsa dooniiwwan boba'aa addunyaa parsantii 20 hanga 25 ta'uun harka ishii jala jira. Argamni biyyattii fi barbaachisummaa naannawa sanaa akkasumas sababii daddabarsi boba'aa addunyaa parsantiin kun hundi achi ta'eef bakka ija addunyaa kanaa taate. Egaa argamni uumamaan ishee achi kaa'e kun diina hedduus fira hedduus akka horattuuf sababa ta'eera. Gaaffiin biraa ka'uu biyyattiin maaliif bifa salphaan hin injifatamne kan jedhudha. Deebiin kanaa gara duubaa bara 1990 hanga 2011 jirutti nu deebisa. Bara 1990tti hoogganaan Iraaq yeroo sanaa Saadaam Huseen Kuweet weerare. Kuweet seenaadhaan qaama Iraaq turte. Ta'us yeroo sanattis ammas biyya beekamtii qabdudha. Saadaam Huseen yeroo waraana Iraan waliin gaggeessaa turetti maallaqa hedduu Saawudii fi Kuweet irraa liqeeffatee ture. Maallaqa liqeeffate kanas garii Kuweet akka dhiiftuuf gaafatee ture. Kuweet garuu ni didde. Sababa kanaafis fedhii addaa biyyattii irraa qabu bu'uureffachuun ka'ee biyyattii weerare. US humnoota galfee hiriirsuun humna Saadaam Huseen bara 1991tti Kuweet keessaa ari'e. Boodarra odeeffannoo dogoggoraa basaastonni US Saadaam Huseen meeshaa dhala namaa balleessuu hidhateera jedhu kennaniin US michuuwwan ishee waliin ta'uun bara 2003tti Iraaq weerarte. Saadaam Huseen Desembarii bara 2003 to'atamuun bara 2006tti fannifamee ajjeefame. Ta'us garuu meeshaan jedhame sun hin argamne soba ture. Humnoonni Ameerikaa mootummaa Saadaam Huseen buusuun Iraaq weeraranis biyyattii giddugala wal waraansaa fi qaamota hidhatan garaagaraa gochuun humnoonni ishee hanga bara 2011tti achi turani. Kanaaf waraanni Iraaq US ofishaalii bara 2003 hanga 2011 kan jedhame waamamuufi. Kun osoo kanaan jiru waraanni naannawa sanatti qabate gara Sooriyaa ce'uun biyyattii qarooma duraa Damaasqoo kan warqii fakkaattu sanam kan dur namni achi deemuuf hawwu sanam waraana waliinitti naquun biyyi bareedduun sun dirree quttoo fi yaalii meeshaa biyyoota dhihaa taatee hafte. Waraanni Sooriyaatti bara 2011 eegalee erga waggoota 13 tureen booda waggaa 2 duram ji'a Desembarii humni Abu Muhammad Al-Juulaanii yookiin kan yeroo ammaa pirezidantii Sooriyaa ta'e Ahmad Al-Shaaraan Bashiir Al-Asaad aangoo irraa fonqolchee booda hafuura fudhate. Egaa mootummaan Riippaabilika Islaamaa Iraan yeroowwan kanneen hunda taa'ee akka fiilmii Hooliwuditti daawwataa ture. Yeroo Ameerikaan naannicha keessatti akka feete waan feete gootum isheen mataa ishee gadi qabuun of ijaaraa dadhabinaa fi jabina qaamota diina kootii jettu kana ilaalaa taaktika isaan ittiin dhaabdu malataa turte. Kana keessaa tokko misaayiloota fi meeshaalee humna waraanaa ammayyaa'oo ta'aniin of ijaaruudha. Gama biraan immoo humna niwukilaraa ishee ijaaruudha. Inni kan biraan naannoo ulaa Hoormuuzitti to'annaa ishee hedduu cimsuudha. Kunis yaadaan osoo hin ta'in odoloota naannoo ulaa Hoormuuz jiran keessatti dandeettii humna waraanaa fi eegumsa galaanaa ishee haala jabaa ta'een ijaaruudha. Khameneiin waggoottan 36 darbaniif tapha US guutuu addunyaa irratti taphattu akka fiilmeetti ilaalaa waraana guyyaa tokko hin oolleef tooftaa garaagaraan of qopheessaa ture. Tooftaan Iraanonni malatanis erga waraanni hin oolle US wajjin dhoohee as kunoo yeroowwan ji'oota 5tti siqaa jiraniif haleellaa US hedduu dandamachuun jala ejjiteetti. Teeraan gaggeessaa ishee isa guddaa Ali Khamenei haleellaa US fi Israa'eliin guyyaa jalqabaan nabdus akkaatuma sirna isaaniitiin ilma Ayatullah Ali Khamenei Mujtabaa Khamenei bakka buufachuun US wajjin kokkee wal qabuu itti fufaniiru. Waraanni biyyoota lamaanii yeroo ta'e dhaabbataa yeroo ta'es dhoohaa addunyaa miila tokkoon dhaabaa gatii boba'aa addunyaas akkuma fedha isaa akka qilleensa bonaa oliif gadi urgufaa itti fufeera. Nagaa addunyaa maraaf hawwaa chaanaalii keenyamuu sabskiraayib gochuun nu jajjabeessaa nagaan turaa isiniin jenna.